Kun kookeshoy akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa gaa akkuma beekamu torban itti namoota roga adda addaatiin hawaasa isaaniitiif hojjetan jennu keessummaa godhee isinii dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Arraas keessummaan qaba. Keessummaan xiyyeetaa arraatuun artistiidha. Artii qofa osoo hin ta'in akkasumatti tola ooltummaa namoota adda addaatiif ta'u oolaa turte. Akkasumatti artistoota cinaa dhaabbachaa turte. Keessummaan xiyyeetuun kilippis ni qabdi. Akkasuma seenaa irreechaa wal qabate tokkonis ni yaadattan jedhee yaada keessummaa xiyye qabaddeen dhufa turtii gaarii. Hayyeegaa keessummaa xiyye qabadhee deebi'eetiin jira. Keessummaan xiyye ta'arraa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eedda. Akkam jirtan? Nagaa jirtu. Meegaa hawaasa wal barame? Hayaan artist Tiyyaa Huseen jedhama. Tiyyaa Huseen akkam? Jirra galata isaa akkam. Nagaame? Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Akkam? Jirra galata isaa. Yeroo dheeraa boodaarra wal agarre. Yaa. Mee isarraa jalqabna Tiyyaa warra isaati. Tiyyaan Sikkoo Mandoo. Tole. Intala aanaa Muneessaati. Tole. Intala baadiyyaati. Aanaa Muneessaa jechuun magaalaa moo baadiyyaa? Aanaa Muneessaa Baadiyyaa gosti kiyya Shuuneedhama. Magaalaadha moo dhaloonni kee baadiyyaa? Baadiyyaa. Ganda Intala kam? qotee bulaati. Ganda kam? Shuunee. Shuunee ganda jedhama. Ganda Shuunee. Tole. Ijoollummaa Shuunee maal fakkaatti? Ijoollummaan an achitti dhaladhe intala amata 10 ta'e achi ba'e gara Adaamaa dhufee Adaamaatti guddadhe. Guddanni kee Adaamaadha. Maal yaadatta ijoollummaa? Ijoollummaa waa baay'een dabarsee. Achi baadiyyaatti? Baadiyyaatti illee. Jireenya baadiyyaarraa maal yaadatta? Jireenya baadiyyaa intala qotee bulaati. Achi maal goote mee maal yaadatta? Achitti wantan yaadadhu maatii kiyyaa gargaaraatu waani. Qonnis jira. Akka dubartiititti tokkootitti maatii kiyya gargaaraan ture. Haaluma saniin guddadheen. Adaamaan maal fakkaatti ijoollummaatti? Adaamaan baay'ee bareedduudha. Nama simatti. Qilleensisis baay'ee mijataa waan tureef haaluma bareedanitti guddadhe Adaamaa. Haga guddatutti Adaamuma turte? Adaamuma ture. Barnoota keetis? Baay'ee Adaamumatti. Tole. Achirraa? Achirraa. Mee gara aartiitti akkamitti dhufte? Gara aartii kana nan jaaladha. Yeroo dheeraa fi ani mana hidhaan ture. Mana Asallaa. Yeroo jalqabaa Asallaa irratti ni dhabe. Aartii booda moo aartii dura? Aartii dura. Aartii dura. Tole. Akkasuma yeroo maarsan pilaanii waan achi tureef. Sannan beekame hidhaa kee seenaa hidhaa baay'eedha qabda. Seenaa aartii keenaa himime. Seenaa aartii kiyya yeroo dhiyoodha gara aartii ka dhufe aartii waan jaaladhuuf baay'ee. Ijoollummaa ni dhageeffatta? Nan dhageeffadhe. Noogoo manaa. Menoo keessa kam jaalatta? Tokkummaa sirba. Mee tokkummaa laajee. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa. Tokkummaanii dunaa tokkummaa. Ya ilman Oromoo Hunkaanoo sun ta'in kaa caalutti. Ayyee halloo keessaa. Halloo keessaallee sirboota isii hundaan nan dhageeffadha. Mee akka gaarii yaadattu. Walhora warra keessanii teessumti guddoo shakkarii baabura yaabbadeen dhufaa naan jedhi yaa shamarmarii. Walhora warra keessanii teessumti guddoo shakkarii baabura yaabbadeen dhufaa na eegi yaa shamarmarii. Hayyeeti mee har'a waan guddaa tokko asii gaafachuu barbaadu hedduu umriitti ijoollummaatti hidhaadhaan dabarsite. Hidhaa fi tiyyaan akkamii walitti dhufan? Hidhaani. Yoo wal jalqabdan? Ani yeroo barkumeerraa eegale yeroo marsappilaanii akkasuma yeroo irreechaa mana hidhaa garaagaraa irratti dabarsaa ture. Akkas Adaamaas marramaa beetii Adaamaan ture. Adaamarraa immoo gara Baatutti. Baatutti hidhamte? Amata tokko Baatutti hidhamaan ture. Waggaa tokko guutuu? Irreechaas Baatutti hidhamaan ture. Gaafa irreechaa sana eessa turte?
achuman ture Iddoo irreechaa. Mee guyyaa san nu yaadachiisi. guyyaa sanii poolisiimaan nu battalatti qabame Bakka tam jirta ati yeroo sana? madaraki irra jira. Achi waltajjii sanarra jirta? Waltajjii irra jira. Tole. Madaraki achumatti hin qabame achuma gara mana hidhaatiin naan deemanii eessa akka ta'e garuu beekuu hin danda'u ammaa fi Maali isnee deemi? hin mul'atu makiinaan onni waan ta'e makiinaa argisiisuu miti. Achi booda Adaamatti deemee Qoy achirraa amma Bishooftuu irraa isisi keessan. Bishooftuu iddoo inni fudhatanii achi booda torbee lama akkas booda gara Adaamaa nageessan. Tole. Gara Adaamatti irraa dammoo gara Baatu fudhatame. Achi booda achin ture Mee Bishooftuu dirree sunirra maaltu uumame yeroo san isin waltajjii irra maal godhaa turtan maaltu uumame? Yeroo sanii ijoolleen hedduu jira akkasuma ijoolleen nu biraa boqotanis ijoolleen hiriyoonni keenya hedduu jiru achi. Wanni sun akkamitti jalqabe? Wanni sun yeroo pileeniin dhufeeti waraqata wayii jissu. Tole. Waraqata wayii jissi achi booda. Waraqaa san isinirra facaase? Achi booda rakkoon ka uumame. Achi booda ciis boombii poolisiin tokko gadhiise. Ciis boombii saniin namni baay'ee miidhaan guddaan irra gahaa ture. Qilee sanitti ol daddarbaa turanii ol dhiibaa turan. Namni otoo fiiguu. Baay'ee waan ta'e odoo fiiganii. Achi booda namni baay'een dammoo poolisiin hidhataa achi yeroo san jiruun federaala garaagaraatiin hidhatamaniiti gara waajjira kamii akka deemanis hin beeku makiinaan fe'amnee yaane ana qofa odoo hin taane xiqqaatee nama 30 akkasin taana haala saniin itti fufu. Eessis hin geessan Bishooftuu jette? Bishooftuma keessa. Tole. San booda achirraa gara Adaamaa? Adaamaa. Tole. Maal ture gaafas maali wanni isin gaafatan? Wanti nu gaafatan ijoolleen kun tokkoffaan isaan jeequmsa namni qabu isaan jedhanii. Tole. Ergama wayii qaban waan jedhamu kaasaa turanii. Isin qoratan? Nu qorataa turanii haala saniin garasitti nu oofan. Achirraa garam deemtan? Adaamaa deemne Adaamarraa dammoo gara Baatuutti nageessanan yeroon booda. Tole. Akka dubartiitti. Sin murtaa'ee moo? Nam murtaa'ee doon ta'an akkanuma deeme. Tole. Na fudhatanii deemanii gara Baatuu nageessan. Baatuu hagam takka turte? Amata tokko. Mana murtii otoo hin dhiyaatin? Amata tokko ture. Mana murtii isin quban qabu? Takka mana murtii hin dhiyaanne? Mana murtii hin dhiyaanne. Tole. Siifi nama hagam takka achi akka turte? Dhiironni baay'eedha. Shamarre anu. Yeroof mana hidhaa akka ture. Tole. Haala saniin ture. Waggaa tokko booda isin gadhiisan? Waggaa tokko booda gadhiisan. Manni murtii takkaan dhiyaanne? Takkaan dhiyaanne. Tole. Kun hidhaa kee ka duraati? Hidhaa kiyya sadaffaadha. Yeroo sadaffaadha. Tole. Ati maali maamilummaan mana hidhaa kun? Anu dura isa qabamte maa? Ani kan itti qabame dura muneessa qabame. Arsitti? Yeroo biraatiif jechuudha. Yeroo jalqaba mana hidhaa seenu muneessatti irra qabame. Tole. Gara Asallaan fidan. Tole. Maaliin gaafasoo? Gaafas sunis waa'uma nageenyaatiin. Ishi. Intalli kun ergama qabdi waan jedhamuuf yeroo baay'ee. Ati sochii irra turte? Sochii qabsoo Oromoo kana sirra wayyaanee irra turre waan ta'eef yeroo hundaa ishiin. Kallattiin qabsoo irratti hirmaataa turte? Kallattii irra ture. Tole. Achirraa Adaamaa si fidan? Adaamaa dhufee. Adaamaa daallee hidhaan nurraa namne. Manuma hidhaatti galle achi mana hidhaa ture. Hagam turte jechoo? Adaamaa ji'a 9 akkas hidhameen bahe. Mana murtii hidhatte? Diipoo mana hidhaa ka jirmaaraa mana murtiin dhiyaanne. Tole. Diipoo akkas ture bahe. Hidhaan kee kun mana murtiin qabu? Yeroo jalqabaatiif kanatti murtaa'e ana Asallaa irratti muneessa jeequmsa muneessa ture san irratti murtaa'e. Maaltu ture gaafas? Gaafas illee akkanuma imma Oromummaa kanaaf salfi ture salfi irra qabame guyyaa sanis. Hiriira nagaa ba'a. Hiriira nagaa. Dura baateeti dhimma rubitta. Hiriira nagaan ba'e hiriira sanirra ijoollee sitti qundeessaa wanti jedhamu ka'amaa ture waan ta'eef haala saniin natti murtaa'e mana hidhaa galee yeroo saniif. Waliigala hagam takka jedhamte? Amata 3. Amata 3dhaan dabarsite? Amata 3. Mee sirni akkasitti gaa irra mormaa turte sirna wayyaanee san kufuu maaltu si dhagahame boote? Gammachuu. Gammachuu guddaan na dhagahame. Akkami ammoo maaltu si dhagahame bilisoomne? Amma maafoo jette yeroo baay'ee Oromoo dubbatu makaraa ture.
taaskii keessa se'uutiin ufduuba nu zooranii nu laalani. Wanti suni amma hafee jedhee waan yaaduuf gammachuun na dhagama. Irra wayyaadha jetta? Amma wayyaadha. Tole tiyyagaa dhugaa hidhaa dubartummaa waggaa sadeedhamuun ulfaataadha. Mee gara artii keetiitti as deebina. Akkami gara artii dhufte haga ammaa kilippii lama qabda? Kilippii lama qaba. Kami kadura hojjette? Gaabiin si'ee kutaana xalaa bitee. Mata Sinfedhu hojjetu? Sin barbaadu? Mee sirba sana hedduun jaaladhee sirba sana akkamitti sirba walaloo yeedaloo eenyu sii barreessee bara kam hojjette? Useen Dayyeesseetu naa barreesse. Sirbi suni waa'ee jireenya kiyya seenaa kiyya keessa ture. Sanumaa fi gaabiin si'ee kutaana xalaa bitee sirba sana hojjette. Mee sirba sanaaf jetta? Maal jetteen Useen dhugaa dheetu? Walaloo kam naa barreessette? Ittuma nime Seenuma kee himteef? Seenuma kiyya himee fi sirba na isooyi na hojjedhu jedheeni. Mee sirba sana uummanni akka gaariitti akkasii dhageeffatu mee sagaleen naa jedhe? Gaabiin see kutaana xalaa bitee beekaan see si faana qalbii kutee naaf hin taatu siin barbaadu an jaalala kan kee kana dide falaa malee falan barbaaddu hammeenna koo kaatti yaaddu warra abbinaaf ta'e obsuudha asummi kanuu ta'e oduudha summi kanuu ta'e oduudha. Gaabiin see kutaana xalaa bitee beekaan see si faana qalbii kutee naaf hin taatu. Hati khatiya godate. Tole sirbiku waggaa meeqa dura be? Amata 8 dura. Amma 8 dura gadhiiste. Akka gaarii seenaa kee ibsite. Seenaa kee ibsite. Hayyee kalama daawa. Kalamata irreecha. Irreecha. Sirba irreecha amata lammaffaa keessa jira. Jedhee irreechaaf gadhiise. Akkasuma dammoo sirba ateetee yeroo dhiyoo keessatti qabadhee sanatti deebinee yeroo dhiyootti sirba akka qabdu naa himte. Meeqa irreecha irra naa deebi'e waggaa meeqa dura? Waggaa 2 dura. Waggaa 2 dura irreecha yoo kanas uummata na yaadachiise. Haya. Irreeffachuuf Oromoo malkaatti ba'ee duudhaa safuu ganamaa kaheerra qabu. Irreeffachuuf Oromoo malkaatti ba'ee duudhaa safuu ganamaa kaheerra qabu. Kan waggaa 2 dura gadhiise. Tole ammatiyyaa maal irratti argamti? Artii keessaa baate moo ittuma jirta moo maal irratti argamti ammatiyyaan? Ammaani sirba haaraa gara artiitiin sirba ateetee qabadhee yeroo dhiyoo keessatti uummata biraan hin ga'a. Ateetee sirba aadaa Arsii. Tole. Akkasuma dammoo ammaa fi jireenyuma koorran jira. Tole. Akkami jireenyi biizinasa inni hojjetamoo hojjetummaati moo biizinasa dhuunfaa hojjetamoo? Ammaaf qonnarra jira. Fuuldura itti cimsee. Eessamee waa'ee qonna keetiin himime. Qonna gara ji'a baatuutiin qaba. Gara baatuuti irratti hojjetaan jira. Maal oomishta? Qamadii. Tole. Xeefii. Xeefii nu nyaachisaa jirta. Waggaa meeqa qonna irratti hirmaatte? Yeroo dhiyoodha. Tole. Yeroo dhiyoodha. Amma qonnarra jirti. Amma qonnarra. Meegaa dhufnee kan daawwannu ta'a. Gaariidhatii yoo waan biraa yeroo dheeraa duraan si beeka. Artistoota gargaaruun beekamta. Dachaas Oromoo yeroo duraatiif karaa irraa siif fuudhee dachaas birattiin bare yoo yaadatte mana kee dhufneeti achittiin dachaas arge. Mee artistoota akkasumatti artistoonni gaafa hidhamnu yeroo baay'ee tiyya dawwalannaa bilbilannaa jedhan maali wanni kun? Oromummaanis waan waliin qabnuuf artist waan jaaladhuuf waan dandeenyuun waan aqimiin keenya
hiyyamuun. Walcina dhaabbanne. Walcina dhaabbanne. Gaaf tokko mana Feesal Abdurrahmaaniin wal agarree gaafa isaanii dhaabaan natti himan xiyyaatu fiigee nu baasee kaju'u dhugaa artistoota meeqa dachaa sirraanaa jalqabe. Dachaa isa kamii wal bartan? Dachaas namatu keessaan na erge mucaa kana akka qarqaartudhe namni na gaafataa ture. Akkasuma innis akka gara kiyya dhufu goosse. Yeroo dheeraa mana kiyya ture. Kana bira jiraataa ture. Akkasuma waan danda'uun waan haqimiin kenna eeyyamuun qarqaara cinaa dhaabbataan ture. Dachaas maal irratti argama meeshaa jiru? Dachaas amma quban qabu yeroo dhiyoo kanatti torbee kana akkas wayji'a kana keessatti quban qabu bakka inni jiru. Ammas wallisaa biraa tokko gargaaraa turte eenyu fayyisa eenyu maqaan isaa? Asi gammadu. Gammadu. Tole isaas sooshaal miidiyaa irratti argaa ture. Gammadu maal irra jira? Innillee nagarra jira yaalaan turre amma ijoolletti biyya deebi'eera waan irra jiru ammaaf quban qabu. Tole. Feesal Abdurrahmaanii fi Cimdeessaa Yelafaa gaafa ati mana hidhaatii isaan baastee waliin turtan mana Feesal wal agarreetti. Maal turenis? Yeroo sani isaan hidhamanii mana hidhaa turanii waanuma garaagaraatiin cinuma dhaabbannee gargaaraa ture. Akkasuma gaafa isaan mana hidhaa waan argitee jirta gammachuu isaan qabanii sanumatti ture. Tole dhugaa waan guddaadha namu waan dandeewu wal cinaa dhaabbachuun ati haga dandeessuun artistoota cinaa dhaabbachuun kee waan gaariidha. Amma gara artiitiin immoo gara biizinasaatiin maal sirraa eegname? Ani yeroo baay'ee tola ooltummaa irra nan hojjedha. Ijoollee haadhaaf abbaan qabne. Yeroo dhiyoo keessatti wanta haarawaa itti fufee hojjechuun hojii kana jabeesse tola ooltummaa irratti itti fufee hojjechuuf daran hojii kamurra isa jabinnaan hojjechuuf yaadan qaba fuulduratti. Hedduu waan guddaadha. Gara artiitiin sirbaa teetee hagam takka keessa sirraa irreecha dura irreechaas. Irreechaas. Haa ta'u gara biizinasaatiin hoo? Hojjetaan tuun jira guyyaa tokko sima qabadhee deemee si daawwachiisa hin laalame. Absheerootiyaa mee wanni asin kaasin namoonni galatoonfattu jireenya kee har'a bu'aa bahii as keessa kana keessatti na cinaa dhaabbatan warri jettee yaaddu namoonni galatoonfachuu barbaaddu yoo jiraate wanni asin kaasinis yoo jiraate kaasneetu. Wanti ani galateeffachuu barbaadu waaqa guyyaa hadhaatiin nagahee asiinuu nagahee waliinuu oddoo kana nu argisiis galateeffachuun barbaada. Itti aansee maatii kiyya abbaa manaa koo galatoon jechuun ni barbaada. Abbaa manaa keetii maal laayee? Abbaan koo manaa koo yeroo dhiyoodhaa gaala gaseenne xarrii bulii shanii. Amma hoggaa kana geesse? Hoggaa kana amma ka cidha seenne sargii godhanne jechuudha. Abbaa manaa akkamii? Abbaan manaa koo abbaa manaa qofaa miti abbaas obboleessas hiriyaas ani maatii keessatti hin dhalanne waan ta'eef waan hundaa maatii ta'e maatii kiyya abbaan manaa qofti isa ibsuu hin danda'u jettee. Meetii manga jaalladha. Baay'ee sin jaalladha hayyuu koo jabaa koo naaf jiraadhu sin jedha. Ayyee akkasumatti namoota biraa galatoonfachuu barbaaddu? Nama baay'een galateeffachuun qabusi abbaa gadaa haadha siinqee yeroo baay'ee yeroo garaagaraa irratti na cinaa dhaabbatu jiru. Akka Shaashamanneetitti abbaa gadaa Shaashamannee haadha siinqee Shaashamannee galatoomaa jechuun ni barbaada. Akkasuma giiftii aadaa turizimii Shaashamannee keessatti argamtu galatoom jechuun ni barbaada. Aadaa turizimii Shaashamannee hooggantuudha. Baay'ee dubartii jabduudha. Baay'ee waan garaagaraa irratti dubartii na cinaa dhaabbattu. Maqaa ishee dhaheeti? Giiftii galatoomsiin jechuun barbaada. Jabduu koo obboleettii koo naaf jiraadhu kabajamii sin jedha. Hayyeetii yaateen egaa fuuldura hojii kee haaraan ka walitti deebinu ta'a arraaf na kabajjee haga istuudiyoo dhufuu keetiif waamicha kiyya kabajjee dhufuu keetiif baay'een si galatoomna. Atis galatoom ulfaadhu. Hayyee egaa hordoftoota sagantaa teenyaa qophiin teenya tan wallistuu Tiyyaa Huseenii waliin godhatana fakkaata. Artistoowwan dubartoota kan akkanaa jajjabaachuudha qaban jecha torbaan keessummaa biraatiin inni isin dhufa horaa bula.